Ashama harka fuune jennaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota warri jaallan keenya qaqqaaliin kan toora Facebook irratti argamtan akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Bakka jiraattan yaa ilmaan Oromoo yaamicha dheeraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Nami laakii yeroo duraatiif yaamicha dheeraa isiniif qabadhee jira jedhe anaan dura waan jiru soo jechuu barbaada. Jaallan keenya qaqqaalii kan saba keessaniif dhukkubdan saba keenya yoo jennu kan saba keessa yoo ka jennu taate sabi keenya Oromoodha. Ani Oromoo lafti tiyya Oromiyaa qananiitu mi'ooftu san jechuudha. Yaamicha gabaabaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Dheeraa duun ta'in jechuudha. Yaamichi keenya jaarmaa tokkummaa dargaggoo Oromoo ijaaramnee jirra. Dargaggeessi qeerroon Oromoo qeerrittiin Oromoo kana isiniif dhaamuu barbaada. Yaamicha kana isiniif himuu barbaada jaallan. Bakka jirru hundatti ijaaramnee jira ilmaan Oromoo. Guutuu addunyaa kana keessatti bakka namni Oromoo tokko jirutti diina heddaan buqqisuuf jennee jechuu barbaada. Wayyaanee heddaan buqqisuuf jechuu barbaada. Kan isin yaamneef wayyaanee ofirraa buqqisuuf mootummaa baay'ee san ofirraa buqqisuuf yeroo gabaabatti ammallee jechuudha. Saba keenya riqicha godhannee jechuudha. Isaan irree godhannee jechuudha. Ayyuuf abboo warra harka mirgicha irraa muranii harma irraa ciran warroota irraa gatafisan dildila godhannee jechuudha. Isaan humna godhannee jechuudha. Tukkumaan jaarmee tukkumaa dargaggoo Oromoo sochii jajjabaa biyya keessaa fi biyya alaa akkasuma guutuu Oromiyaa keessatti yuunivarsiitootaa fi biyyoota adda addaa keessatti akkuma isin agartan biyyoota Oromiyaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti wanta tahaa ture argaa jirtan. Kuni ka godhe tukkumaa dargaggoo Oromooti. Iyyaafadhaa. Bakka tukkumaan dargaggoo Oromoo jiru dhaqaa miseensa isaa tahaa wal ijaaraa harka wal qabadhaa. Dhugaadhaan warri Oromoo taatan dhugaadhaan warri saba keessaniif quuqamtan dhugaadhaaf warri haati isaanii haadhatiin harma muran jettanii madaan sun itti dhagaamtu warri dhugumaan aabboo harka mirgicha irraa muran jettanii madaan sun itti dhagaamtu. Kun yaamicha kennaa dhagaa isin jenna jaallan. Hedduu isin jaalanna ilmaan Oromoo. Yaamichi keenya halkaniif guyyaa sa'a 24 itti fufa jaallan. Gadi baanee diina dura dhaabbatni nee jirra. Hoottaa nutti birmadhaa ilmaan Oromoo hin rafinaa kan biyya alaa jirtan walaa hordofnu. Rabbiin galanni haa ga'u Waaqayyoon galanni haa ga'u jedha. Kan teekinooloojii hangana guddise agartan shamarree takka guyyaa tokko keessatti waan isin yeroo isin alaabaa Minilik gubdu hanga jala yaatuuf fakkaatutti wayyaanee yookaan bitamtooti garaa hanga isaan irraa gubatan agartanii jirtan jaallan. Waan isaan dubbatan agartanii jirtan jaallan. Gadi haa baanu qoma haa dhahannu saba keenyaaf haa dubbannu sanyii teenya dabarteef haa dubbannu. Gocha deemaa jiru ilmaan keenya irratti arrarratti haraawwachuu isin jedha ilmaan Oromoo. Kuni gorsa keenya kuni yaamicha keenya nurraa fudhadhaa. Viidiyoo teenya tana tokkummaan dargaggoo Oromoo isiniif ergite kana sheeringii godhaa isin jedha ilmaan Oromoo. Harka wal haa qabannu dhugatti harka wal haa qabannu ilmaan Oromoo. Jaalala waliif haa qabannu yaa ilmaan Oromoo. Jaalala waliif haa qabannu yaa ilmaan Oromoo. Waliif haa birmannu ilmaan Oromoo. Gocha nurra raawwatamaa jiru kana dhiiroo bara maraa mircaan dharaan irratti dhufee akka deemu hin oggollu kana hin oggollu dhugaa Rabbii isinitti himaa. Kana waliitti hin gallu ilmaan Oromoo. Bara maraa barri shanuma ko dabra numa deebi barri shanuma dabra numa deebi kana nurratti haa raawwatu. Bara kan irratti haa dhumatu isin jedha. Ka'a kana jirra isin jedha jaallan.
hedduu isin jaaladha. Viidiyoo kee kana sheer godhaa, wal haa iyyafannu. Karaa bakka wal agarretti waliif haa dhaamsa haa dabarsinu. Dhaamsa kenna galmaan haa geennu. Ilmi dandeenyu diin hiddaan buqqifnaa dadhabanii himatti guddifnaa jeneraal Waaqoo guutuu jedhe sun ilmi sunnu qubeen jarrishinaa khalafaa ol dhufaa jirtu kun dhugatti beekumsa guddaa khaliisa rabbiin Oromoo kenne san itti fayyadamaa jirra. Galmaan haa geennu isiniin jira Oromoo. Okay, galmaan haa geennu isiniin jira jaallan. Baay'ee isin jaaladha ilmaan Oromoo. Tokkummaa isinirraa feena ilmaan Oromoo. Keessattuu dargaggeessaa fi dargaggeetti isiniin jennaa beeka. Ni jaalan hayyichallee, ni jaalan Profeesarallee, ni jaalan Doktor kennallee, jaarsa kennallee ni jaalan. Ammoo kan Oromiyaa bilisoomsu, kan Oromiyaa diinarraa walaba godhu jenereeshina lafa ol dhufaa jiru kana anaa beeka. Dargaggeetti obboleetti xiyyaati beeka tan ilma Oromoo taate. Okay, gadi bahaa wal haa barbaannu isiniin jedha jaallan. Galatoomaa isin jaaladha, hedduu isin jaaladha, baay'ee isin jaaladha, naaf jiraadha. Kana ammoo sheer godhaa waliif dabarsaa isiniin jedha jaallan. Yaamichi keenya itti fufaa, guyyarraa guyyatti itti fufaa isiniin jedha jaallan. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nuti kijibduu miti beeka, nuti dharaan nyaattu sanii miti beeka, nuti afuuftota sanii miti beeka, qara xiixi sanii miti beeka, nuti dalagaa dhugaa dalaynaa beeka. Warra komitii dharaatiin nama arrabsuu miti beeka, warra komitii barbaadu miti beeka. Nuti wanni nu barbaannu Oromummaadhaafi nuti wanni nu barbaannu Oromummaadhaafi saba keenya bilisoomsuudha. Tokkummaan dargaggoo Oromoo wanti barbaadu yeroo ammaa kana. Naaf jiraadhaa isiniin jedha jaallan.